Efesoon boqonnaa shanii lakkoofsa 18 irratti hundoomneeti kan ilaalaa jirru. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa, isaanis of hin balleessinaa, qooda kanaa hafuura qulqulluutiin guutamaa. Ameen. Hafuura qulqulluun guutamuu mata duree jedhu yeroo dubbanne waa'ee waan dubbanne sanaa daqiiqaa xiqqoo keessatti dubbachuu yaala warra yeroo sana hin argamneef. Hafuurri qulqulluun sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa isa tokkodha jennee dubbanne. Maaltu sana taasisa mirkaneessa isa jedhuu fi Gooftaa Yesuusii maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin isaan cuubaa jedhee bartoota isaa abboome. Akkuma kanaa Hafuurri Qulqulluu amala Waaqayyummaa qabaa, si'a tokkicha iddoo hundumaatti argamu waan jedhu dubbanneerra. Hafuurri Qulqulluu kakuu moofaa keessatti Hafuura Waaqayyoo jecha jedhuun caalaatti mul'ata, garuu Hafuura Qulqulluu jechi jedhu immoo kakuu haaraa keessatti caalaatti ibsamaadha. Kakuu moofaa keessatti Hafuurri Waaqayyoo kan inni kennamaafi ture namoota murtaa'oodhaaf jennee dubbanne. Namoota attamiiti? Mootota namoota ta'an, raajota namoota ta'aniif kennama malee nama hundumaaf hin kennamu ture. Maalirra xiyyeeffatee kennama ture? Kakuu moofaa keessatti kan xiyyeeffatamu hojii namni sun itti waamame xiyyeeffatee gara namaa dhufa malee dibati Waaqayyoo namuma waan ta'eef miti jechuudha. Kakuu haaraa keessatti gaafa ilaallu garuu kakuu haaraa keessatti Hafuurri Waaqayyoo kan namaaf kennamu, Hafuurri Qulqulluu kan namaaf kennamu, hojii hojjennu xiyyeeffata utuu hin ta'in kakuu haaraa keessatti Hafuurri Qulqulluu kan inni xiyyeeffatee namaaf kennu namni hojii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhala namaatiif hojjete. Nama ta'ee dhalachuusaa, dhiphachuusaa, du'uusaa, du'aa ka'uusaa, deebi'ee lammaffaa dhufuusaa warra amananii fi Hafuurri Qulqulluu kennama. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf kakuu haaraa keessatti hojjaa keenya xiyyeeffata miti, taayitaa keenya xiyyeeffata miti, bifa keenya xiyyeeffata miti. Maal xiyyeeffataa? Kiristoos Yesuusitti amanuu keenyatti xiyyeeffatee gara keenya dhufaa jechuudha. Namoota Yesuus Kiristoositti amananii fi waa sadiitu ta'an jedhe karaa Hafuura Waaqayyoo. Inni tokko Hafuurri Waaqayyoo isaanii kennama. Hafuurri Waaqayyoo kun abdii jireenya bara baraati. Hafuurri Waaqayyoo kun ilmummaatti akka guddifamnu nu gargaara. Waa'ee ilmummaa bal'aan dubbadha. Ilmummaatti akka guddifamnu nu gargaara. Nu geggeessaa, nu gorsaa, nu ifataa, nu jajjabeessaa jedheen dubbadhe. Namoota Yesuus Kiristoositti amananiif Hafuurri Qulqulluu maal kennaa? Guutama Hafuura Qulqulluu laata. Guutama Hafuura Qulqulluu laata. Yeroo darbe isa kanan dubbachaa ture waa'ee guutama Hafuura Qulqulluu akka amantootaaf kennamu walii wajjin ilaalle. Guutamni Hafuura Qulqulluu akka kennamu macaafni qulqulluu dhugaanuu ba'aa jedheetanii namoota arfan shanan tokko kaase. Sababiin sana kaaseef immoo maalidha? Namoonni akkasitti haasa'an jiru. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaani walumaa gala ayyaana Waaqayyoo argata, guutama wanti jedhamu hin jiru jedhanii haasa'u. Guutama wanti jedhamu hin jiru jedhanii haasa'u. Isa kanaafanii kakaasee dubbadhe. Macaafa qulqulluu keessaa namoonni fakkeenya fudhe. Inni tokko Yohannis cuuphaanii gara haadha isaatiitti Hafuura Qulqulluutiin maal ta'e? Guutamee jedhan. Hafuura Qulqulluutiin guutamee jedha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa kan argachuu dandeessu. Warri yeroo darban dubbadhe hin turre yoo taatan jechuudha. Zakkaariyaasii Hafuura Qulqulluutiin guutamee raajii dubbatee jedhan. Hin guutamee jedhala. Raajii dubbate. Elsaabeetii Hafuura Qulqulluutiin guutamtee jedhan. Yeroo kam Hafuura Qulqulluun guutamtee? Maariyaamtu ishee bira dhuftee nagaa gaafattee gaafa isheen dubbistu ulfa Yohannis cuuphaa garaadhaa qabdi waan ta'eef gaafuma Maariyaam ishee ammattee dubbiftutti
Yohannis cuuphaan immoo garaa keessa akkas gaafa inni galagalee jedhu haati isaa immoo maal taate? Elsaabeet maal taate? Achumaan hafuura qulqulluutiin guutamte. Jireenyi keenya Waaqayyoof hin socho'u taanaan guutamuun hin jiru ishii. Achi keessa dhufe itti dhumna ishii. Bartoonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluutiin guutamanii wangeela akka lallaban macaafa qulqulluutu dhugaa ba'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Phexros hafuura qulqulluutiin guutamee gurguddoota biyyaatti ija jabinaan dubbate jedha. Sagalee Waaqayyoo waa'ee guutamuu hafuura qulqulluu sirriitti dubbata. Egaa amma as kottaa na duukaa. Amantoonni hafuura qulqulluutiin guutamuu maaliif barbaachisaa? Already amananoo ifamuu cubbuu argatanii maal barbaachisa? Maaliif barbaachisa? Humna hafuura Waaqayyootiin guutamuu, hafuura qulqulluutiin guutamuu maaliif barbaachisa? Maaliif barbaachisa? Sirriitti na duukaa bu'a. Namni gaafa cubbuutti kufee kaasee jireenya sodaa fi jireenya mo'amaa jala jiraachuu jalqabe. Utuu cubbuutti hin kufin dura namni Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya qaba. Eenyummaa isatti Waaqayyoo isa tolche sana fayya buleessa qaba bakka. Gaafa cubbuutti kufee jedhe garuu eenyummaa isa Waaqayyootiin isa uume sanarraatii sigigaate gar tokkotti sokkeechaan. Sodaan achumaan itti galee, mo'amuun achumaan itti galee, fuula Waaqayyoo baqachuun jireenyaan ari'atamuutti itti dhufe. Amma na duukaa bu'ala. Waaqayyoo nama isa eenyummaa isaa gadhiise, nama isa sodaatti gale, nama isa cubbuudhaan Waaqayyootti adda ba'ee namni hojii ofii isaatiin eenyummaa isaa ganamaatti akka of deebisuu fi hin eegne Waaqayyo. Amma dhoksaa cimaa tokkoon dubbachaa jira. Nama eenyummaa isaa gadhiise, nama cubbuutti kufe, nama sodaa adda addaatti gale kana namni deebii ofii isaa fayyisuu qaba jedhee hin dhiifne Waaqayyo. Nama eenyummaa isa Waaqayyoo barbaadutti kan deebisu hojii Waaqayyoo dhala namaatiif hojjetu. Waaqayyoof galanna ta'u. Nama iddoo sanatti deebisuudhaaf tokkicha ilma isaa dhala namaatiif laate Waaqayyo. Dhala namaatiif laate. Hojii Kiristoos Yesuus hojjeteeniiti jireenya namaa deebisee maal godhe Waaqayyo fuula isaa dura dhaabe. Waaqayyoof galanna ta'u. Namni ammamutu barate, ammamutu qabeenya qabaate, ammamutu maal jedha? Abbaa taayitaa utuu ta'e aangoottiin ofiin fuula Waaqayyoo dura dhaabatu hin qabu. Ana abbaa barcuma akkasiitii Waaqayyoo dhufaan jira jedhee dandeenye dhaabatu fuula Waaqayyoo. Ana birriin koo manatu galmaa'ee jira jedhee dandeenye dhaabatu. Kanaan maal godhe Waaqayyo? Karaa Kiristoos Yesuus namni fuula isaa akka dhaabatuuf carraa kana namaa laata. Kanaaf fayyuun namaa hojii Waaqayyoo namaa hojjeteedha malee hojii namni ofii isaatti hojjetate miti. Of ajjeesuu hin dandeessu garuu of fayyisuu immoo hin dandeessa. Of ajjeesaadhaan jiru. Nu haa oolchu Waaqayyo. Garuu of fayyisuun immoo hin danda'amu. Nu fayyisuudhaan maal godhe Waaqayyo tokkicha ilma isaa laate. Namni sodaa du'aa, sodaa jireenyaa, seexanaan mo'amuu agartanii aangoo hamaa kanaan mo'amuu jalaa ba'ee du'a irratti aboo akka qabaatu, humna seexanaa irratti aboo akka qabaatuu fi Waaqayyo ammas maal godhee dhala namaatii fi ayyaana isaa laate Waaqayyo. Taayitti fakkarii yataabbaatu eessabbaa kedhataa seexan dhusi baqatti hin jenne Waaqayyo. Amaarኛatti dubbadhu, Ingiliffatti dubbadhu, Faransaanyaatti dubbadhu hin jenne Waaqayyo. Agartanii namni lolee mo'icha akka argatuuf ofii isaatii ayyaana namaa laate Waaqayyo. Jireenya namaa kan lolu maaliidha? Hafuura hamaa isaa iddoo jannataa keessa nama gufachiisee achirraa immoo gad darbatame. Dhagahaa jirtu bari? Gabaadha. Gad darbatame sana Gooftaan Yesuus maal jedhe? Yaa warra biyya lafaa jirtan isinii wayyoo seexanni gara keessanitti maal waan ta'eef? Hin jabaatanii maal waan ta'eef? Waan isin ishee baqateefedha. Maal waan ta'eef? Waan gad darbatameefedha. Eessatti gad darbatame seexanni kun?
biyya lafaa moo'ee jiraata jira. Jabaatani eesertuu si dobiraartuu asuma irra mini jedhe mana keenya asumatti ijaarre mini ijoollee asumatti barsiifanna mini ilaa achitti waan gad darbatameef isiniif wayyoodhaan namni isa hamaa kan akka mo'atuuf Waaqayyoo ayyaana mo'u namaa laata. Ilaa ayyaana mo'u Waaqayyoof galanna ta'u. Al tokko gajjallaa sana yeroo gajjallaa sana turre dubbadde waa'ee afaan keenyatti maal jenna higgi kalalaa waan jedhamu nama tokko ministeera yoo gootanii seera isaa golgu jira taraama namaa tokko ta'uu hin danda'u. Ministeera jaalali yoo jenne amma jaalaliini akkamatti ministeera goona utuu hin ta'in yaaddeen hin taataa ishee Waaqayyo gargaaraaf bilisa isa caalwati mucaa Waaqayyoo taate tashi kana namni karakkare sirraan fudhatu ishee mucaa Waaqayyoo ta'u namni xalaa namni barreesse sirraan kaasu ishee sana xalaa barreessanii sirraa kaasu fakkeenyaan fudhee malee kan caalu sii ta'eera dhuguma kan caalu sii ta'eera ilaa dabalee kan caalu siifaa ta'u nama ministeera ta'e tokko warri ministeera taatan utuu na gargaartanii gaariidha. Seera isa golgutu jira la akkamatti ministeera godhanii gadi dhiisan seera isa golgutu jiran seerri isa golgu kun maali taraamti namaa tokko akka barbaade isa hidhuu hin danda'u isa qabuu hin danda'u. Agartee naannaanii maka jeelu malee namichatti waan tokko goone kun Waaqayyoo mataan galangalchuu laate garuma agartanii namicha maaltu golga beektu golgaa seeraa qabala abbaan barbaade akkatti hin buune golgaa seeraa qabala. Mootummaanii nama sana qabuu barbaade yoo ta'e to'achuu barbaade yoo ta'e dursa dhaqee to'ata utuu hin ta'in gattaa'ee numa xalaa barreessee isa ministeera abaluu baluu jedhamtanii obbo baluu baluutti jijjiiramtanii tuu saatii kana kaaftanii dadhabgune itti laata. Gaafuma inni xalaa sana harkaan qabatutti dhaqa namicha qabaa. Isa booddee gartee taraama nama sochoota achisi garasitti godheeti. Maaltu irraa ka'e beektu golgaati irraa ka'e. Waaqayyoo ilaa. Ayyaana kanaan gaafa nama guutu humna kana gaafa nama guutu namni golgaa godhatala. Si ajjeesuu barbaada garuu si hin danda'u. Si balleessuu barbaada ati hin baddu. Si xinneessuu barbaada ati hin guddatta. Biyyaa si baasuu barbaada Waaqayyo biyyaan kee godha yee. Hallelujah. Ameen isiniif haa ta'u yee. Maaliifi Waaqayyo Afuranii amantoota guuta yoo jenne biyya lafaa keessatti humna caalu akka qabaatanii jenne yeroo darbe. Amma isa dubbadheeni taatee keessan ilaalaa hin jiraa ishee an tokko yaaddeena hin galtu biyyi nagaadha ishee harka keessan ol kaasaan Waaqayyo mana keessan nagaa ta'eeku Waaqayyo dhala keessan nagaa ta'eeku Waaqayyo diinagdee keessan nagaa ta'eeku kanaaf shak jedhaa ta'a dhaggeeffadhala. Waaqayyoof galanna ta'u. Amma Waaqoo na gargaareen dubbadhaa isa booddee kadhannaa goonaa ishee nyaggoone maqaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo waan guddaa isinii godha. Dhugaa Waaqayyooti. Ana Waaqoo natti meera ishee. Waaqayyo waan guddaa isinii godha. Ala kanaaf sodaatina. Isinii kadhannaa isiniin eebbisan moottaani. Waaqayyootu naan jedhe. Eebbisi nan eebbisaa jedhe. Mana keessaniin eebbisaa ala keessa. Waa'ee dadhabbii kootti dhiisati. Waaqayyo si eebbisa. Isa maal goota inni fala maalii qaba? Inni fala hin qabu haadhoo. Haa ta'u laa. Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti biyya cubbuun guute biyya seexanni jiru biyya inni hamaan kun itti darbatame keessa akka jiraannuufiti nama mo'ichaa ta'anii akka jiraannuuf Waaqayyo maal godhaa humnaan guutamuu nuu laata. Waan afuura biyya lafaa mo'e kana afuura seexanaa isa biyya lafaa mo'e kana mootummaa seexanaa isa biyya lafaarra jiru kana Amaarinyaan hin danda'u Ingiliffin hin danda'u warcumaa itti agarsiisuu hin danda'u. Daftarii baankii dura qabanii siqina duraa baa'u taate jechuun hin danda'u. Waaqayyo ishee ifatu namattuu sitti malee
ila maaltu danda'a mootummaa dukkanaa kana maaltu danda'a humna waaqayyootiin guutamuutu danda'a biyyi lafaa eenyuun sodaata beektu nama waaqayyoo humna isaatti guute sodaata biyyi la seeqanne eenyuun sodaata nama waaqayyoo humna isaatti guute sodaata amma jabaadhaa utuu dhaggeeffattaniiti waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan isin guutala dhagaa jirtu utuu dhaggeeffattanii waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan isin guuta utuu dhaggeeffattanii kenna adda addaa argattu utuu dhaggeeffattanii waan isin caale gararraa taatula amma na dubbachiisa waaqayyoota haleluuyaa hin danda'a waaqayyo dhabe ameen hin danda'a waaqayyo jedha ilaa dhugaa waaqayyooti ilaa amma jabaadha dhaggeeffadhaasi humna caalu akka qabaannu fiti waaqayyo humna isaatiin nu guutu waa tokko tokko isinii kaase Nohi markaba akka toshu waaqayyootu itti hime akka inni markaba toshu markaba toshi jedhee irraa olee isaa dalga isaa bakkee isaa attamitti akka inni hojjechuu qabu waaqayyootu tokko lama jedheetti seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 18 argachuu dandeessu waan achirra jiruun dubbachaa jira mana dhaggeeffadhaa isan baninaa macaaficha waaqayyootu markaba kana tolchii jedhe dheerinni isaa bal'inni isaa kutaan isaa hundi isaayyuu qajeelfama waaqayyootiin laatame Nohi maal godhe akka waaqayyoo jedhe kanatti hojjete markabi waaqayyoo Nohin hojjedhu jedhe kuni markaba bishaan badiisaa mo'achuu danda'udha la isa dubbachuu barbaadila markaba tamii hojjechiise waaqayyoo beektu markaba bishaan badiisaa sana mo'uu danda'u bishaan badiisaa jedhan guyyaa 40 ittuma fufee hin lola'ee lafa sin guutee jedhan lakkoofsa 18 amma sinii kennerraa maal jedha bishaanichis guddachaa hin adeemedhaan na duuqartuuni guddachaa hin adeeme jedhan amma bishaanichi guddachaa deeme markabinoo immoo isarra ol caalee balali'uu jalqabee jedhan distaansi manni jalqabe distaansi la waan inni guddatati markabe ammuma sana ol adeeme ammuma sana ol adeeme malee keessa gadi hin adeemne la akkam godhe waaqayyo markaba guutuu galaanaa sana to'achuu danda'u isa hojjechiise haleluuyaa kan si oolchu harka waaqayyoo keessa jira la markaba bishaan badiisaa to'achuu danda'e sana waaqayyootu hojjechiise maal jedha sagalee waaqayyoo Nohi bidiruu isaatti galee uumama hundumaa wajjin gaafanni achitti galee jedhe harka waaqayyootu balbala markaba sanaa hin cufee jedhan galaanni suni jedha guyyaa 150 lafarra ture guyyaa 150 lafarra ture sana markabinoo irruma keessa deemti irruma keessa deemti irruma keessa deemti irruma keessa deemti waan galaanni nyaatu hojjenneef waaqayyo ayyaana caalu sii qaba ayyaana biyya lafaa caalchisee si jiraachisu jallina irratti mo'icha sii laatu hammina irratti mo'icha sii laatu guyyoota hamaa jedhamu kanatti irreegee kan ol kaasu ayyaana kana laata waaqayyo amma na dhagaala amma na dhagaala Museen laga Gibxii dhaqee jedha mitire Museen laga Gibxii dhaqee Museen gaafa laga Gibxii dhaqee uleematti waggaa 40 oolaa eege tokko fudhatee dhaqe seera boqonnaa 4 yoo dubbistanii atoo achi dhaqinaan jettee maalan fuddee dhaqaadha lakkoofsa 1 2 3 yoo dubbistan Musee takkeedha waaqayyo atoo laga Gibxii dhaqinaan jette maal fudhadhee dhaqaadha Musee waan attamii yaada beektu yoona loltuu faanaa fidaa jedhee yaada ganaa achi ba'ee jilbeenfadhu ol ka'i gajjeedhi ol ka'i ani san beeku gooftaa ko miila akka godhi ganaa ispoortii ila akkasitti ila funyaan fadhoon keessa buufta goota jedheetu na shaakalsiise deegan waaqayyo immoo deemii jedhala waaqayyo waan si harkaa hamoosisu olkaas harkaa keessa waan si harkaa hamoosisu waaqayyo dibata si harkaa hamoosisu waaqayyo kadhannaa si harkaa hamoosisu waaqayyo na dhagee waaqoo na dubbachiisa inni si harkaa kan si moo'e sana hin mo'ata inni si harkaa kan mana kee loluu hin mo'ata inni si harkaa kan dinagdee kee loluu hin mo'ata
Inni si harkaa kan tajaajila kee loluu hin mo'ata. Lo sabogaay. Irra deebi'ee dubbata waaqona dubbachisa. Inni si harkaa kan si loluu hin caala yee. Inni si harkaa kan mana kee ari'aturra hin caala. Museen maal jedhe? Maal achi dhageettoo dubbiin kun akkam jedhe? Innaa maal jedhe Waaqayyo? Museen amma harka kee keessa maaltu jira? Uletti waggaa 40 qabate. Waan si harkaatti arra Waaqayyo humna siif godha. Waan waggaa baay'ee baattee hiikkaa si dhabe sana harra Waaqayyo humnaan si guutee hiikkaatti siif godha. Balbala waggaa baay'ee cufamee si danqe sana arra humnatti ittiin banattu sitti fidu Waaqayyo. Dhukkubatti waggaa baay'ee hospitaala dhatte sana humnatti si keessaa dhabamuun Waaqayyo gara kee haa dhufu. Waaqayyo gara kee haa dhufu yee. Maal dargageedha uleedha. Aga gootu abbeenaan ulee kana lafa buuse. Tokko de gaafa inni lafa buusu ulee inni bofataati. Maali Waaqayyo baay'ee akkasii jedhe qabe abbee kana deeme hin qabu. Akkam ta'e naan ulee ta'e kanuma tokko kanuma fudhattee natte. Cikiin hin jiru. Isinuma harkara wanti Waaqoo ittiin birmaduus hin baasu. Isa lammaffaa jedhe harka kee fuudhi bobaa keessa kaa'e. Ganaa kan biraa waraana asalaxxanee fidee naa hiriirse deegaa Musee. Harka kee fuudhi jechuun bobaa keessa jaat goonaan baay'ee jalaa. Baal harkoon tabalaashee Waaqayyo. Baal harkoon lamtaa'e. Cikiin hin jiru kanuma goota dhatte. Kana erga dubbate booddee amma waan cimaan isinitti baan. Seera moo boqonnaa 7 gaafa dhattan boqonnaa 7 lakkoofsa 13 kaastanii gaafa dubbistanii Museedhaa fi Haaroontu maal godhanii Fariyoonitti dhiyaatan. Amma jabaadhaan. Fariyoonitti dhiyaatan. Dhaqanii maa jedhanii Waaqayyoonni kan Ibrootaa saba koo gannaa dhiisin jedheeraa jedhanii. Ennaan Fariyoonni akka qoosuu barbaada. Deemaa ijoollee nu jeqinaati hojii hojjetaa jiru isaanii biiziidha. Warri kaan cidii fiduu yookaan warri kaan dhoqqee bukeessaaru. Waaqayyo birmaduu kee hin ariifachiisa. Kanaaf deemaa cikiin barbaachisu deemaa jedhe. Maal Waaqayyootu nu ergee saba koo gannaa dhiiseedha jennaan. Milikkita isa biraa ergamuu keenya agarsiifnaadha. Maal jedhe Waaqayyochi? Haarooni ulee sabaatu sanaa fuula mootichaa duratti lafa haa buusu. Ennaan Haarooni ulee sabaatu sana fuudhee of godhe lafa buuse. Achi gaafa inni lafa buusu uleen ammoo makaate hin burraatte la. Mana biiroo mootii keessa la uleen oluma la keede bofate akkee namooti bari siyaa balleessu maal kana eessaa fidde abbeere fuudhi kana narraa qabede qab godhe gaafa inni qabumma ulee taate jedhee itti agarsiisan. Waaqayyo humna caaluun si haa guutu. Gaafa sanatti biyya lafaaf gadi hin jettooti. Koof goonaan maa jedhe Fariyoon isa singootan kanaa jedhe nuyi baay'ee qabna laganaa. Innan keetu hin caala. Warra fakkeessan hin sodaatinaa ishii. An dhugaan isinii jedhe. Warra fakkeessan hin sodaatinaa. Warra akkasii laga kanaa baay'ee qabnaa uleen isaanii bofa kan ta'u gaafa qaban uleetti kan geddaramu iyyuu qabnaa jedhe. Jarri Waaqayyo biraa qulqulleeffataniiru bitire Musee Faaroon dhaqee waan madhaadhaan. Waan madhaa boo'ichatti hin qaanidhaan ta'anii nu salphisuuf jettaa Waaqayyo. Nu salphisuuf jettaa Waaqayyo maqaan nu baduuf hin jenneen. Sirriitti qulqulleeffatan akka Waaqoo isaanii wajjin jiru. Koof goonaan hin waammate. Bakka yaa'aa kottaa'e biyyi badeeraa ijoolleen tokko ulee bofa gootee biyyi badeeraa nu kottaa'e. Yaa'anii dhufanii gaafa yaa'anii dhufanii eebseen biyya jeeqaa jirtu jedhan bakka. Eebseen akkas akka godhaa jirtu kuni biyya nagaa eebseen jeeqaa jirtu. Ata zinaa naani koy Waaqayyo waan si harkaatiin hojii hojjetaa ishii. Pireedii Waaqayyo maal wanta akkasii maal ta'e godhaa jennaan taa'amee Fariyoon maaltu ta'e? Ilaa uleema tokko fidanii Waaqayyo saba kana gadhiis jedheeraa gadhiis naan jedhanii ulee gaafa lafa buusan bofa ta'ee gaafa deebanii qaban immoo ulee ta'ee amma isin kana hin dandeessanii jedhe hin dandeessanii ijoollee jireenya hayi gaanfuree abbaa keenya maal dadhabnee beennaa jedhan harki Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Harki Waaqayyo dibati Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Maal dadhabnee beennaan mee mokkoraa isin immoo jedhe
Mokkoruu dha silaa kan isaanii malee hin taasisu miti. Ta'u godhanii illee lafa buusan bakka. Gaafa ulee lafa buusan jedhanii ulettiin sanyii isa kan haaroon baasana akkasitti nu taalle beektuuni. Munyi itti laa akkasuma munyi. Humni keessan jiru la munyi itti. Gaaddidduun sodaatiin Waaqayyo humna hojjetuun si wajjin jira. Gaaddidduun sodaatiin Waaqayyo humna du'a si oolchuun si wajjin jira. Gaaddidduun sodaatiin Waaqayyo humna du'a si oolchuun mana kee wajjin jira. Gaaddidduun diina kee sodaatiin Waaqayyo humna balbala cufame sirraa banuun si wajjin jira. Sodaatiin dawgoon munyi gooteen Musee Faaroon taa'anii kolfan. Beesini nus yaalloodhaan bakka nu gidduu buufannoodhaan beekuu ijoollee gidduu buufannu uleen isaanii akka caalu ilaa nu matamantii dhabe ijoollee keenya ulee gidduu buufannoodhaan buusaa ol fuudhanii tuuletti ol fuudhanii lafaanaa doggodhanii gaafa lafaanaani uleen sun maal godhe beektu araab jennaan gara narra utaalee ishee kana qabee gaggab ulee ishee hundumaan illee qibsee fixe. Hallelujah! Inneka Waaqayyo hin caalaye. Ulee warra mo'ee. Ulee warra mo'ee. Dibata warra mo'ee. Lisaanii warra mo'ee. Mul'ata warra mo'ee. Barsiisa warra mo'ee. Hallelujah! Biyya ulee Waaqayyo mo'eetti jalloonni aangoon qabayyee. Labsiin labsa. Biyya ulee Waaqayyo mo'eetti jalloon numnan qabayyee. Biyya ulee Waaqayyo mo'eetti tokkoon numnan qabayyee. Humnan qaban. Ulee mo'e kana siidhachiisuu barbaada Waaqayyo. Hallelujah! Addunyaa dukkanatti deemaa jirtu kana keessatti ulee mo'e siidhachiisuu barbaada Waaqayyo. Addunyaa wal make kana keessatti ulee kana agarsiisu siidhachiisuu barbaada Waaqayyo. Kap godhanii harkaan eegumsan. Hariyoo maayini irra ijoollee ulee keessanii haadha ulee jaraa hundumaa haaroon tarka sassaabbatee taa'e. Akeema gaafa jaalli liqimsee kap godhee taa'e. Irra ijoollee uleen keessan jennaan kan namicha naa keessa jira. Kan liqimfamu nuu laate utuu hin ta'in isa liqimsu nuu laate. Amantoonni humna caalu gaafa argatan liqimfamaa adeemu miti. Okkeen tokko laga warra keenyaa jira. Yoona kana illee uumaa gatiin qabu. Yoona kana gogeera. Gaafa bokkaan guyyaa lama roobde bakkeen jijiidhu bakkee kana keessa buuta bakka. Yooti irraan deema jettee maal si godhe? Saayigaluu diddeen naannoo qicha keessa barbaadu. Yoona kana immoo tasbaddeedha awwaara la. Agarte gaafa ulee Waaqayyo sitti kenne mo'u gadi liqimfamtooti. Dhaqii nama nyaatutu siif lafa qooraa ta'a. Balbala nama salphisetu siif mo'icha ta'a. Agartuu indoon itti isinii dabale kan nama kan bira kutaa nama dubbisee yaadattu waa'ee Daani'eel biyya Baabilooniin jiraatu turanii isaan iddoo sanatti hundaa'uun bartoota isarra kan darbe immoo booji'amtoota biyya sanaati. Iddoo sana dhaqanii yeroo jiraachaa turan maaltu ta'e? Mootiitu cidha qopheessee nyaati nyaatamee dhugaatiin dhugamee namundinuu aara galfatee hafuura baafate. Indaam iddoo sanarraa maal jedha? Mootichi quufarraa kan ka'e mi'a mana qulqullummaa gaffuudhee warra ormaatti nyaachisee obaaseedha. Nyaata dhugaa cikicikii maalii qaba biyyoon keenya? Mi'a mana qulqullummaa gadi yaasanitti dhuganii burraaqanii geeraranii balaa buusan. Gaalla moototatu itti nyaatee dhugeedhaan. Waaqayyo waa'ee mi'a mana qulqullummaa isaa sana akka jedha teessoorra. La Waaqayyo. Jedheeti isa booda akka jedhanii isa duwwaa utuu hin ta'in girgiddaa mana mootichaa irratti barreeffama barreesse. Mootichatu argeedha. Dudda harka barreesse arge malee qaama barreesse nagarreedha. Gaafa barreeffame sun ta'ee jedhu
iddoon keessummoonni ta'an hundinuu tamtee hirraafame bakka hissossoqosse ennaani jeeqamsi gaafa ta'e jedhu waa'ee beetu maa inni wanti kun jedhani mee nama barbaadaati kaasaa inuu iksisaa menne teeqel ufaarisiisee dhala barreeffamicha gartanii mee nama barbaadaati biyya kana keessa warra ayyaana eedan warra dubbii dhoksaa beekuu danda'an jabaachaa tuuni sinaa eebbisu ila isaanii ni waamaa nuufa'ii kan jedhan hiwaamanii sunis takkaa kana nagarre baabu barreeffama kana isa qubii waaqayyoo barreesse warra hafuura waaqayyoo qabantu hiikashi hin danda'amu taraan nama hin danda'amu ishi mataadhaan cabina kanaa dubbii kana nu hiikuu hin dandeenyu gurbaan tokko jira jedhani heewranni immoo innaan Daani'el nama jedhamu tokko biyya Baabiloonitti kan dhufe inni hafuura isa caalu qaba dhoksaa isatu hiika waaqayyo isatti dhoksaa mul'isa ibboo namootaa isatu hiikaa ture kanaaf akka gootan jennaani isa waamaa isatu hiikaa jedhani ennaan Daani'elii waame mootichi harka tokko gabba'ee barreessee isa booddee anis waan ta'e indaa'uun kutaa macaafa sana yoo dubbistan maayedha mootiin hirraafameedha harki isaa hirraafame ani taa'uun hin dadhabee miilli koo na bushaayee harki koo na bushaayee iji koo utuu laalu arguu dhabee waan sana wallaalee keessummoonni koo boqonnaa dhabanii maaloo haadha koo nun furtuu jedhe waaqayyo kee ulfina isaa eeggata maaloo ayyaree ennaan maayede Daani'eliin ilaawee ennaan ati kana naa hitta yoo ta'e jedhe wayyaa bildiimaa biyya kanatti filatamaa ta'e badhaasa warqee cimaa siillaadha ati kanuma naa godhi malee waan wayyaan bildiimaa fi badhaasi warqeetti mul'isutti fakkaata mootitti la waaqayyoon mul'isa malee samiti haadha koo kan mul'isu ennaan ilaamee yaa mootii ennaan waaqayyo keenya dhoksaa hin mul'isa jedhe deebii nuu laata jedhe kanaaf barreeffami isin agartan suni hiikkaan isaa maaliidha ilaalamtee miijana irratti argamte akka jedha kanaaf mootummaan keessirraa fuudhamaa jedhee dubbate waaqayyo jedha maaliini dhoksaa biyya sanaa hiike Daani'el beektu barnoota biyya Kaldootaa miti maaliin hiike ayyaana isa caaluun hiike hafuura isa caaluun hiike dhoksaa hafuura waaqayyoo isa caaluuniti dhoksaa biyya sanaa hiike ndaa'uun Daani'elin sirriitti macaafa isaa qoradhame mootiin gaaf tokko abjootee abjuusaa abaluusaa wallaale ndaa'uun maal jedhee mootiin suni hamaadha beektuni gootane warra ayyaaneedhan warra waatti mul'atu kottaate jedhe abjuu koosii natti maati hiikkaasaas fidaa maali kun maal namni jallaan akkasii kun kabbaadii danda'u kan akkasii waaqayyo biyya keessatti hin kaasi yoo fedhe abjuu himee moonaa hiikaan jedhu itti rakkatanii moo dalganii koo yoo nama hifuu baatu akka gootan jedhe namichi kun namaa maadha dhuguma abjuu koo natti maati hiikkaasaa moonaa himaa jedhe kanaa gadi jedhe aqlaallaan keessan hin baddu biyya kana keessan qeen keessan iddoo walitti qabama kosiita hin baddu jedhe jennaani ergamaan mootichaa qee mootichaa keessaa ergamu tokko kana dhageeti Daani'elitti dhagee maali biyyoo badeeraa jedhe maa inni dhumaa irraa ajaja cimaa bahee qeen keenya baduu fi abjuu koos fidaa hiikkaasaas fidaa jedhee mootiin fakkaraa jira biyya baduuf jedha maalluu gootaa jedhani ijoollee maal kun waan cimaadhaa jedhe Daani'el attarree waan isaa dhumuuf jenna bakka nuyi tagalaallaan keenya gara boollaatti siqaa irraa jedhe namni koo akkan godhu jedhe mooticha bira naqaa jedhe Daani'el lafa namni hafuura caalu argatetti biyyin baduushi qooyi mooticha bira naqaa jedhe mootii bira dhagee akka jedhe Daani'el yaa mootii jennaan murtoosin murteessitan baay'ee cimaadha hamaadha garuu akka gootan jedhe guyyaama torba naa kennaa meedhe guyyaa torba naa kennaati mana koo cufadheeni waaqayyo koosa waaqaaf lafa uume gaafadhaa dhoksaa keessan kaniikuu waaqayyo isaan kooti malee warran keessan hin danda'anii guyyaa torba duwwaan alaadha hin fidaa guyyaa torbatti deebiste hin fidaa dubbii kan nan fidaa waaqayyoon akka dhadha malee nan fidaa ishi guyyaa torbaa fi haa ta'u nan obsa guyyaa torbaa gaafa guyyaa torbaa Daani'el hiikka
abjucha sarge hiika abjucha fudhate dhaqe mootiin abjuu keessan isa kanaadha la hiikaan abjuu keessan isa kanaadha akka biyyin badin kanuma miteere namna jiraatu waaqayyo ayyaana caaluu isiniif haalaat waaqayyo dibata caaluu isiniif haalaat dibata caaluu qabdu yoo ta'e qeen keessan hin badu biyyi keessan hin badu waldaan keessan hin badu garuu nama ammoo galuu dhiisuu dandeessu tarii Daani'eel fa mana mootitti quufoo fakkaatu gaafa biddeen lagatan namni foon lagata ariyaadha ofa foon lagatan achitti quuftuudha ijoolleen kun heeru qoftuultuma sajjii warra Yihuudootaati namni waaqayyo hafuura addaa kenneef iddoo tokko tokkotti namaaf hin galu hin rakkata namni quuftuudha kun maali bidde nyaata mana mootii lagatu gooftaa koo itti duuyyuu jedhani itti duuyyuu kana maal lagatu jedhan ijoolleen immoo maal lagatu jabaate maal lagatan ijoolleen immoo nyaata mana hin ta'u bakka jedhan nun baasu wanta akkasii dhagaa jirtu waaqayyo guutama hafuuraa maaliif laata nuyi caalle akka jiraannuuf maaliif caaluu dadhabne nuyi waajjira jirru keessatti maaliif caaluu dadhabne biyya jiru keessatti maaliif caaluu dadhabne bartoonni nama 12 duwwaa turan guutummaa Yerusaalemiin miilla tokko kan dhaabe miilla tokko dhaabachuun cimaadha jechuudha kuffisoo barbaadu Yerusaalemiin miilla tokko kan dhaabanii guutama hafuura qulqulluu booddee Yerusaalemiin miilla tokko dhaaban agartanii nama 12 ta'an amma nama mana kana keessa jiru tu lakkoofne nama meeqa ta'an yoo xiqqaate nama 1,000 hin taanu isinii gadi yarsu ishi 600 yoo ta'u inni turfee erga 12 Yerusaalem guutummaa raasadi biyyi jeeqame walga'iin hundinuu waa'ee isaanii argate mandarri hundinuu waa'ee isaanii dubbate argate namni 600 keessa jiru guutama kana utuu argate finfinnee kana miilla tokkoon hin dhaabnu jedhe amma wal qixxaate nu ndama amantoota keenyatu maal jechuu jalqabe goroora namatti tufuu goroora natti tufanii na raatessanii achumaan na wallaalee amma immoo maayidhaa akkasuma godhanii naa dha'anii waan boorsaa koo keessa jiru hundumaatti laadhee moobaayilii koo fuudheen itti laadhee baankiidhaa dhaqee baaseen itti laadhee waaqayyo duwwaan naaf qabu malee nageenyi hin waan akkasii wal gaafataatu nageenyi isin akkasii jedhe amantoota takka jedha baankii dhaqee itti laadhee of keessaa baasee itti kennee maallaqa godhe warqee itti laadhee maallaqa godhe ilaa agartanii ayyaana kana nu gaafatam ayyaana kana nu gaafata maal ayyaana caalu qabaachuu ani dubartiin tokko dataa softeetti gaaf tokko isheen maal godhanii haxaanii isa kana duwwaa ta'an biti fuula koo yoo na qaqqabanii takka godhanii na qaqqabanii jarakkatee nan bareette hunuma na qaqqabanii ana dhanarra una yaaneetti annumarra na yaane booddee dhaabatanii na eeganii homaa ashir jechuu gaafan didu isheen isa cimaa qabdi beenaa meeqan biraadhaan na jedhan sokkan jedhe waaqayyo isa caalu siif laatu waaqayyo ayyaana caalu siif laatu ati waan caalu gaafa argattu seexanaaf hin jilbeeffatu cubbuuf hin jilbeeffatu du'aaf hin jilbeeffatu xuraa'ummaaf hin jilbeeffatu eenyuun abbaan ilmi isaa mo'amuu jaallatu abbaan ilmi isaa akka mo'amuu jaallatu jira boguutaman barbaadu sin kan attam gochuu barbaadu addunyaa gochuu barbaadu abbaan akka ilmi isaa mo'amuu barbaadu jiru maal gochuu barbaadu addunyaa jedhame isin goyto addunyaa boo isin addunyaa itan abbaan akka ilmi isaa mo'amuu barbaadu jiru addunyaa akkas bitire akkas bakka abbaan maaluma barbaada alasaam addunyaa gochuu barbaada waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus ijoollee isaa kana isa tokkoffaa gochuu barbaada ayyaanaan warra caalan dibataan warra caalan diinaa cabsuu warra caalan balbala cufame banachuu warra caalan warra kufan lafaa kaasuu warra caalan gochuu barbaada namni waan caaluutu kennamuufi qabu attamitti waan gadi taanam an kun naaf yeroo baay'ee gaaffii dhagaa waaqayyo nu gargaaru namni abbaan isaa waan caalu badhaasuutu barbaadu attamitti macarrashaa ba
ijoollee tokko tokko andeenyaa beektanii isin kitaaba bakkeedhaaf funaantanii itti bittu dubbisettu keekii bitanii fiddu ilaa kana immoo cuffata kana isheen keekii moggomti malee barreeffama moggomtu bakka isuma moggomti bakka isuma moggomti bakka jawaadu dubbisettu gaafa isin achi deebisee isuma cabsee keessa kuusti juusii kana nyaqitti gooti sammuun hin guddanne mangaagaanii bokokeera bakka dhufuu waraabessaa maal bokokee bakka laa bokotte mucaan mucaan danyaa baay'adhaan yaadan kana macarrajaa gaafa ba'u warri maal jedhu kormee koo jedhu akka jedhu hin jedhe jedhu hin jedhe baay'ee gaddu nuyi hafuura kamiifu akka bitamnu Waaqayyo hin ayyamu irra deebi'u gadi qabeen dubbadhe nuuni Waaqayyo hafuura kamiifu bitamne akka gajjennu Waaqayyo hin barbaadu maal barbaada malee warra mo'anii jiraatan qorumsa warra mo'anii jiraatan lola warra mo'anii jiraatan dadhabbii warra mo'anii jiraatan bu'aa bayii warra mo'anii jiraatan kana barbaada Waaqayyo kana barbaada namni mo'uu qabu attamitti mo'ama namni caaluu qabu attamitti qutusuu ta'a namni hangafummaa qabu attamitti hangafummaa laata akka ishee gara waan nu caalchisutti jireenya keenya deebisuudha gara waan hangafummaa keenya iddootti deebisuutti jireenya keenya deebisuudha ilaa ijoollee Waaqayyo ajandaa Waaqayyo inni guddaa sagantaa barsiisa kana keessatti Waaqayyo maallaan jedhe ijoollee kon deebisee moosisaanaan jedhe Waaqayyo boojuun deebisaanaan jedhe Waaqayyo boojuun deebisaanaan jedhe Waaqayyo warra mo'amaniin deebisee moosisaanaan jedhe Waaqayyo warra kufaniin deebisee kaasaanaan jedhe Waaqayyo warra firra addataniin deebi'ee dibaa jedhe Waaqayyo warra harka laataniin harka diinaatti baasanaan jedhe Waaqayyo haleluuyaa dhageessu dhagaa jirtu yee Waaqayyo ayyaana siilaata deebisee boojuu keetu deebi'a labboshe woggaay ilaame jabaadha boojuu keetu deebi'a boojuu maaliif boojuu kadhannaa keeti boojuu maaliif boojuu dibata keeti boojuu maaliif boojuu iddoo tajaajila keeti boojuu maaliif boojuu Waaqayyo sii kakatetu sii deebi'a na dhagaye Waaqona dubbachiisa ati nama mo'ichaa taate utuu jirtu mo'amaa ta'uu kee Waaqayyo barbaadaa hin jiru nama mo'e kan si taasisu immoo ayyaana Waaqayyooti amman fiiddee jennaan gurbaan tokko amman duratti fiigeen duddaan fiigee gurbaan nama cimaadha baay'ee tajaajila baay'ee kadhata utuma iduutii haadha ishee sokke amma kan amman fiiddatee daari ammani duratti fiiganii duddaan fiigee hamma sana nachi deebi'ee gaaf tokkodha sagantaa iddoo tokkodha ani Waaqayyotu natti mee gaafadha amman fiigee deemanii duddaan fiigee Waaqayyotu tun tajaajilu maallaan jedhe amma duddaan fiigee duratti fiigaa itti dubbadhu naan jedhe Waaqayyo booddee abaluusaa wallaaleen kottumeen jedhe maayini duddaan fiiguun hin jedhe gurbichuman gaafate Waaqayyo nuun gaafate maayini abbe duddaan fiiguun hin kana bichuma gaafachuma Waaqa rakkisuurra maayini duddaan fiiguun kun naani ani baay'ee deemeen ture jireenya hafuuraatti tajaajila kootti baay'ee sokkee ture garuu san deebi'ee fuulaan hin deebine jedhe duddumaaniin haleluuyaa Yesuus geessan abeen maqaan isaa ulfaatu haleluuyaa jedhaman biyyaa ba'e namnu qabeenya hambisuu hin dandeenye jedhe inna Waaqayyo amma duddaan fiiddee fuulduratti fiiddaa jedheetti mee Waaqayyo isa booddeeme utuu Waaqootti dubbataa jiru mataadhaan galagaggala aleen ammoo namni shan lafatti qabee dadhabe baqa isinin fixaanuun jedhe zarraa fedheen bakka yettaabbaatu jedhe isheen naariyattee sabbaa isheenitteen maaloo abbeetas gabbaayi kadhannaa akkatti kadhannu dhabne nama gidduu fiiga ilaa Waaqayyo ammati duddaan deemte sana fuulduratti si haa deemsisu haleluuyaa merka keessan ol kaasa haleluuyaa dhagaalaan sodaatinaati haleluuyaa ammati duddaan deemte caalaa duratti si haa deemsisu Waaqayyo tajaajila kee iddootti deebisa Waaqayyo
kadhannaa kee iddootti deebisa Waaqayyo jilba kee iddootti deebisa Waaqayyo inaffa jabaadhaanis si wajjin ta'a jedhaa jira Waaqayyo